miti. Mu biasa kalian ni dekat TV? Ni dekat sekali. Okey aje. Masih bagai dekat nufte? Ni dekat. Kami kan di beberapa mati. Aje kan aje okey. Tara aje. Okey nama waktu kau awak nagal cah masih bagai dekat nufte? Mutu kada warren kan. Lakko itu kok enggak torba. Bagai nagal nuf. Masih dah terus ada? Masih dah lagi. Masih. Nanti kesan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakko itu kok enggak torba opsi. Masih sidur jira. Masih dia. Mekan warjum ta account si matan sina wan warjum ta dubat. Boleh saya kayaknya ini karsi Ethiopia aku malah menanggal cah. Wow, kumalam makar si Ethiopia. Chala berifat account ni kamda. Engkau mau na erga. Ho जरूर के मत अंतिम जो चले जी रहते हैं अकाउंटी हो जरूर के चले हो जी रहते मत अंतिम अकाउंटी Makake laal yeroo ol seentan maqaan kiyyaa baluu angana gargaaru barbaadatan annin barreessa waan taateef. Dhimma gargaarsa mucaa kana dhimma miskiina akka kiyyaa biyyaa bahee karatti hafe kanaati malee dhimma biraa namni sirraa qabu tokko hin jiru. Abdii ati nama nagaati, nama miidiyaadhaan nama qarqaaruun fi nama lafarra nama qarqaaruudha. Si arga har'aa miti kan si bare jechuudha. Wanni waliin nu fide maaf mucaan miskiinni kun inni biyyaa bahee jedhe biyya kana rakkataa. Maaf osoo ijoolleen ati amma adda dureedha akka ijoollee jimmaatti adda dureedha. Ansiman beeka nama adda duree tokko kan yeroo namni rakkate bira dhaabbatu adda dureedhaan si beeka. Wannin si arrabsee fi wannin si qeeqeef kanaa fi kana qofa dhimma biraa sirraan qaba. Kan akka kiyyatti kasi arrabseef meebii dhaga'uu dhabuu dandeenya. Na arrabsaa turte ati nageenya kan keen kana gurbaa. Yaa maaf abdiin eeywa dhageeffadhu sitti maa amma akka mucaa sanii anarratti qabbaneeffattuufi wannin si arrabseef sitti maa jechuudha. Maaf abdiin adda duree ijoollee jimmaa ta'e maaf osoo inni jiru haasawa sanis mucaa irraa dhaga'ee jennaan maaf nu biraa deemes ila amma isiin mooshinna goote isii qalee galgala nu biraa ati baate illee na aarsite inni mucaan dhufee natti himes sirri na aarse. Sababa kanaaf jedhu gomaanni mucaan maal sin jedhu mucaan jechuudha. Kanuma inni na abdiin na bilbileetiniin namni na hordofaa jiru hin jiru. Meebii nama adda wallaaluu danda'a amma beeku namni dhibamu kun afaan isaatiin akkasanaan jedhu ijoollee yeroo angaafa as jala jirtan ragaadha. Ramza galatoomi uzuriin kaayina siree. Ramza dhiifama galatoomi biroo. Waan arrabsiteefis galatoomi. Kaleessa maaf kan deeme an akka tasaan dhufee isheentti godhannaan. Adaamaan ture karaarraan galee dadhabee anaa mana seenuu anaa mana galuuti kan isin natti ergitanii sana booda immoo guyyaa lama moo sadii alan ture daa'ima qofaan ture. Beellamaa miti wanti kuni na beellamtanii na waamtanii naan miti kanan deeme. Ufee waan dubbachuu qabu seenee hunda keessa warra deeggarsa gaaraa jirtan isin galateeffadhiiti kanan deeme si galee malee callisee miti kan achi hin deeme maaliif naaf hin mijanne wannan achitti isin faana turuu maaliif maatii koo biran turre sagantaa wayiitiif finfinnee deeme sana booda bakka biraan deeme tokko inni lammaffaan miyuutii godhi inni lammaffaan waan hin godhu dhageega nafichis inni lammaffaan gurbaan dhufee natti matee namni keessa galee si arrabsee naan jette naafidaati gurbaa waan itti balleesse uummata fuulduratti hin gaafadhaan dhiifaman gaafadhaan kana booda immoo waan hin godhu hin beeka fidaanii gurbaa. Haafizati immoo darasanii wantooti balleessite kana abdii maal ofa kaabbadda wantooti balleessite kana dubbachuu didde mucaarraa kanaaf si komanne maal inni takaabbaddu maa inni eenyu caalteetiya dimaata. Abdi oro busi galatoomaa kabajaa isinii qabaa hunda keessaniifu. No abdi ati ammas emotion ta'in san emotion hin ta'in abdi nu dhageeffadhu abdiyyee nu dhageeffadhu. Nama dhageeffadhu gaa nama dhageeffadhu nama kotte duudaa akka gurbaa amma saantima tokko osoo nama hin gargaariin afaan isaa bantu si galee awwaan akka biroo an hin dubbadhu bar osoo dubbachuutiin nan dubbadha si caala kumaa kitila dubbachuu nan daabaa ta'e kumaa kitila si galee abdi bar nafaamuu hidde malee mucaa annan baha dhiifama sinirraan baha
Abdi Mubarak miidhamaa sana fida. Mubarak faana waa dubbadha. Sana booda sindiraan boo wallah. Lamin seenu Mubarakin fida. Eessa baata nama gargaarta gurta? Mubarakin fidaan sinin jedhe. Asbut. Kalma sin. Mubarak fida asbulta asbut. Galatni ko gurbaa fida. Mubarakin naa fida. Sheeritti godha. Naa seenu raafaa sillee gaaffii gaafadha. Waan ati jette walitti fidda waan ta'e Mubarakin deebii sarara dhagee kan sitti dhufa asittis fidaanii gurbaa. Ol galcha. Abdi kena wata kabica wasin jeruk gurbana abdi ko di sama wajin Mubarak abdi Oromo nagal cerabbe Mubarak kira share kora undi kasa share kora Mubarak kira abdi Oromo nagal cabdi abdi Oro nagal abdi Oro nagal cabdi abdi Oromo isani kan balagan nagal nama mahayimi abargina arabsis nagal ci Abdi Oro la ko to ko barefado Abdi Oromo dhaggeeffadhu Abdi dhaggeeffadhu Abdi Geetaachoo dhaggeeffadhu ati dhaggeeffadhu nama social media kanarra ture nama barumsa qabu laal dhaggeeffadhu namni nama arrabsuu waan jiraati nama qeequu waan jiraati social media kanarra turtee jirta namni nama arrabsa famous ni ma arrafamaa ati arrabo ijoolleelleen dhagayini gurbaa kana tokkoffaa akka bira nu dhaabattu barbaanna akka gurbaa kana sigalee gurbaa mana yaalaa keessatti illee nama gootanii fi akka uffata isaa irraa nama irraa miicu nama shaaworii seensisu nama bira dhaabbatu nama gizee mara dhaqee gaafatee sigalee waa hunda gargaaru godhaafi malee amma ijoolleen tokko na arrabsanii innis akka inaan jedhe jettee yoo mishoon ilaaltaatee sigalee miira keessa seente hin barbaachisu kun feemas inni arrafama namni social media kamiyyuu ni arrafama ni qeeqama kana ana caala beeyta hin beeyta ati abdiin kana waan kana miira keessaa bayi micaa galu jechaadha nama micaa kana ganama yookaan galgala dhaqee gaafatee uffata irraa jijjiiree uffata godhuuf godhaa fi taanii qarqara gara biyyaa galchaa nullee kan barbaadu malee waan biraan barbaadu. Kaleessa si argaan ture waan isin godhaa turtan abdii Oromoo isini kan waan kanatti nagalche tokkummaa humnaati waan an danda'u 5,000 isa ta'u hin qabu 10,000 isa ta'u kennee waan danda'u miidiyaa irratti gochuun an danda'a ture waan an siin jedhe yaadatta Nuraddiin Shaafii jira abdii Oromoo dubbadhu ammasitti immoo gurbaanaa fida Mubaarakiin abdii Oromootti dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyyaa hundumti keessanuu kan qaamaan wal beennuuf miidiyaa irratti wal beennu galatooma. Ammuma reefan seenaa abdii xiqqoo bakka isinitti wal loltan kanatti ol seenee wanna dhugaa tokko ofitti himuu danda'uu qabnutu jira. Lolli amma gurbaan si lolee quuqama gurbaatiif yoo ta'e sirriidha. Ammoo waan tokkotu jira. Kan namni laayivii banatee callisee namoota 100,000 ammoo miira mucaa sana ilaalee yoo si arrabsee ni xiqqaata arrabichi. Siigalee kuni dhugaa ofitti himuu dandeenyudha lubbuu keenyatti. Mucaan kun rakkoo inni keessa jiru rakkoo eenyumaa oliiti. Rakkoo fayyaati. Gaafan kana jedhu jalaaf namiti beellama qabna. Anne walitti deebina jennee beellama ni qabna. Hanga gargaarsa tokkos hanga guurre ni qabna. Keessaanis dhimma mucaa kana hanga dubbanne ni qabna. Ammoo lafarra harkifamee jira dhimmi mucaa kana.